osoo waa nyaattanii isin yookaan nama isin bira jiru nyaanni sun afaan gubnaan waan gootan dhabdanii rakkattanii beektu tarii. Egaa yeroo wanti nu nyaanne afaan keenya gubu maal gochuu qabna dafnee akka gubaan kun nu dhiisuuf akkamiin furmaata argachuu qabna kan jedhu I hope gaaffii yookaan yaada nama hedduu ta'e jedhee yaada. Mee akkamiin kana dafnee fooyyessuu dandeenya kan jedhu akkanumaan gaditti haa ilaallu. Wanti akka mixmixaa yookaan barbarree kan jennu isaan kana egaa yeroo hedduu kan nama gubu nyaata keessaa yeroo nyaannu akka nama gubu kan taasisan keemikaala kapsaayisiin kan jedhamudha. Keemikaala kana dhagaa kan akka mixmixaa yookaan barbarree sana keessaati akka inni afaan namaa gubu kan taasisu. Kun egaa garaagarummaa qaba. Mixmixaa yookaan barbarree tokko gara biraa biratti kanaaf tokko tokko baay'ee nama gubu tokko tokko baay'ee nama gubani. Keemikaalli kun kan dhabamsiifamu wantoota cooma zayita yookaan alkoolii qabaniinidha. Keemikaalli kapsaayisiin jedhamu kun akka qaaraan yookaan barbareen akka nama gubu kan taasisu kun kan dhabamsiifamu wanta faatii qabu ooyilii fi akkasumas alkoolii qabaniinidha. Cooma zayitaaf alkoolii qabaniin. Haa ta'u malee maal godhu namoonni tokko tokko yeroo waa afaan isaanii gubu bishaan itti dhugu. Bishaan itti dhuguun kan hin dhabamsiisu gonkumaa. Yeroo wanti kun arraba keenya gubu yoo bishaan itti dhugne maal godhaa? Bishaan kun keemikaala kana arraba keenya bakka hundaa waliin ga'a. Kun immoo akka daran wanti sun nu gubu taasisa malee nurraan fooyyessu jechuudha. Kanaaf yeroo waan nu gubu bishaan dhuguun nutti cimsa malee hin fooyyessu. Mee maal gochuu qabu? Akka wanti kun dafee isaan dhiisuuf yoo jenne kan jalqabaa aannani. Yoo nu bira jiraate aannan keessumaa osoo dhadhaan keessaan bahin itittus haa ta'u akkasumas aannan reefuu elmamee yookaan bahee jiru yoo irratti dhugne yookaan yoo nyaanne aannan kun pirootinii keeziin jedhamu waan qabuuf keemikaala nama gubu qabna. Keemikaala kapsaayisiin jedhamu kana caccabsee dhabamsiisuun akka gubaan sun dafee nu dhiisu taasisa. Kanaaf yeroo waa afaan keenya gubu immediately aannan dhuguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaan sukkaaradha. Sukkaara fallaanaan arraba keenyarra yoo keenye yeroo waan nu gubu arrabarra yoo tursiisne osoo hin luqimsiin jechuudha. Akka wanti nu gubne sun dafee nu dhiisu taasisa jechuudha. Sadaffaan loomiidha. Keemikaalli nama gubu yookaan kapsaayisiin kan jedhamu kun beeziidha. Loomiin immoo akkuma beektan asiidiidha waan ta'eef keemikaalli beezii kun asiidii loomii keessa jiru wajjin wal nyaachuudhaan akka dafee dhabamsiifamu waan taasifamuuf loomii yoo itti xuuxne immediately gubaan sun dhiisa jechuudha. Kanaaf aannan akkasumas immoo sukkaara akkasumas loomii kan arfaffaan immoo dammaa fi akkasumas immoo dhadhaa ocholoonii arraba keenyarra keenye akka isaan dafanii nu dhiisan taasisa jechuudha. Akka gubaan sun dafee nu dhiisisu. Kanaaf egaa akka waliigalaatti yeroo mixmixaan yookaan barbareen afaan keenya gubu bishaan dhuguu dhiisnee aannan loomii akkasumas immoo sukkaara damma akkasumas dhadhaa ocholoonii kanneen kana fayyadamuudhaan akka dafee nu dhiisisu taasisuu dandeenya jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.